hojiiwwan seenaa fi seenessa Oromoo qajeelchanii fi misooma adda addaa irratti xiyyeeffannoo kennuun hojii hojjetamaa tureen sirnoonni gurguddoo Oromoo goobee fi shinooyyee baroota dheeraadhaaf moggaatti dhiibamaa turan tarkaanfii mootummaan jijjiiramaa fudhataa jiruun iddoo itti cabanitti bayyanachuudhaan karaa guddummaa Oromoo fi gulantaa aadaa Oromoo irra ga'uu barbaadamuu fi guddina aadaa Oromootiif akka olan ta'ee jira. Ayyaanni Irreechaa bara kanaas marii ummataa, waamicha diyaasporaa, foramii Irreecha ja'affaa, agarsiisa baazaarii fi egzibishinii, agarsiisa diizaayinii faashinii uffata aadaa Oromoo fi konsertiiwwan gurguddoo dabalamee malkaawwan ulfoo irratti akka duudhaa isaa eegeen kabajameera. Ayyaanni Irreechaa fuula gaarii fi eenyummaa Oromoo ganamaa calaqqisiisu kan naannolee ollaa fi biyyoota garagaraatti karaa waldaalee hawaasa Oromootiin qindaa'uudhaan malkaawwan hedduu irratti kabajamuu danda'eera. Kabaja ayyaana Irreechaa bara kanaa gaggeeffamuunis bu'aawwan gurguddoon galmaaniiru. Ayyaanichi fuula gaarii Oromoo, Oromiyaa fi Itoophiyaa ijaaru, obbolummaa saboota gaafa Afrikaa mul'isu, carraa hojii bal'aa uumeera. Yaa'insa turistii bal'aa uumuun dinagdee biyyaaf motora haaraa ta'uu ifatti agarsiiseera. Walumaa galatti bara kana yaa'insa turistii biyya keessaa miiliyoona 24 fi turistii biyya alaa 169 naannoo keenya daawwatee jira. Iddoo seenaa malkaa Qanxurree bara kana hambaa idila addunyaa yuuneeskootti kan galmaa'e yommuu ta'u, kanaanis naannoon keenya hambaalee gurguddoo 4 hambaa addunyaa taasisuudhaan gaheen Oromoo qaroomina addunyaa keessatti qabu mirkaneessuun danda'ameera.